Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineetii kan nuti jirru. Ati kanarraa kaasnee kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti. Kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u jechuudha. Marreegaa sagantaa yeroo kaayyoo keenyaatiin keessummaa yeroo kaayyootis qabadheetiin jira. Egaa keessummaan kan koo har'aatis hojii aartii garaagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjechaa jirtu. Akkasumas immoo weellistuu beekamtuu keessattuu aadaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin hojjettudha. Eenyu laata kan jedhuuf gara boodaatti kan walitti deebinu ta'a. Ispoonsarrii sagantaa kanaa dhaabbata daldala buna Qarcaansheetii. Dhaabbanni kunis aantummaa uummataatiin hojii guddaa kan hojjechaa jirudha. Hojjettoota 30,000 ol kan qabu akkasumas immoo biyyoota alaa 23 olitti buna sadarkaa isaa eeggate erguudhaan kan beekamu. Dhaabbanni kun sadarkaa pilaatineemiitiin ispoonsaran taasiseeti kan inni jiru. Ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Keessummaan koos na bira jirti. Eenyu laata kan jedhuuf beeksisa booda walitti deebina. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Ergaa ispoonsara keenya hordofnee walitti deebinee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya duratti keessummaa yeroo kaayyoo qabadheetiin jira. Isiniin jedheetan jira. Keessummaan keenyas kunooti weellistuu Khadijaa Hajiiti. Baga nagaadhaan gara stuudiyoo keenyaatti dhufte. Asinis baga nagaan na eeddaniin jedha. Tole Khadija mee utuu gara gaaffiif deebii keenyaatiin darbiin dura hordoftoota keenyaan maal jettaan? Aadaa ta'ennaho bareedduu aadaa ta'ennaho tan duraan baddee dhokatte kunoonuu galte waraanaaf wantee qabatte aadaa ta'ennaho alaagaadhaan furguugamte aadaa ta'ennaho arraa allayyaa dhaabaate aadaa ta'ennaho boonsituu faajjii ummata aadaa ta'ennaho mallattoo bobii dhaloota aadaa ta'ennaho bareedduu aadaa ta'ennaho tan duraan baddee dhokatte kunoonuu galte waraanaaf wantee qabatte kunoonuu galte waraanaaf wantee qabatte. Kan bade deebi'eera jechaa jirta. Marreega baay'ee namatti tola. Khadijaan keessattuu wanti adda si godhu waan aadaa kanarratti baay'ee xiyyeeffatta. Egaa hordoftoota keenya wajjiniin sirba keetiin akkam jirtu nagaa keessanii jetteetta jechuudha. Hayyee Khadijaan sirboota garaagaraa sirboota Oromoo garaagaraa hojjechuu irratti kanatti beekamtu jechuudha. Keessattuu uummata keessa kan ittiin seente immoo aadaa bareeda qabna. Injiruu kan keenya gitu. Mee nu yaadachiista? Aadaa bareeda qabna injiruu ka keenya gitu seenaa bareeda qabna injiruu ka keenya gitu meeshaa faaya Oromoo kittiluun bitu. Hayyee baay'ee namatti tola. Jalqabarraa yeroo sirba kana sirbite san kumni iyyuu bitu jechaa turte. Sana boodatti yaaddeetu lakkii kumni bicuudha xinnoodha jettee gara kitilaatti immoo jijjiirte kiliippii haaraa immoo hojjette. Kun iyyuu cimina kee ammam akka aadaa kanaaf yaaddudha kan inni agarsiisu jechuudha. Egaa Khadijaan sirboota keetiin godinaalee Oromiyaa garaagaraa daawwatteeti kanatti jirtu. Mee Khadijaan sirbaan godinni siin hin deemne jira laataa yoo jedhamte maal jettaa? Godina Wambaraa qofa hin deemne hanga ammaatti. Wambaraa qofa hin deemne? Kaawwan hunda sirbee jira. Kanaafuu warra kaan sirboota kan kee albama duraan baaste keessa jira. Kaan immoo haaraa keessa jira jechuudha. Mee waa'ee albama kanaallee haa kaasnuti. Khadijaan kana dura albama meeqa qabda turteeyyu? Albamii 2 qaba ture kun sadaffaa kooti.
amma immoo haaraa eebbisiisuudhaaf akka deemaa jirtu. Qophiirra jira. Qophiirra akka jirtu dhageera. Mee sirboota albama haaraa kana keessa jiran keessaa sirboota meeqatu keessa jira mee dursa? Sirba 14 akkas. Sirba 14. 14 kana keessaa immoo aadaan hammamii ammayyaan hammam? Aadaan 8. Ammayya ta'ee seenaa waan akkasii wal qabatee sirba 6 14tti. Seenaa gaafa jettu. Seenaa dhuma kootirraa aartii kana keessatti wareegama qaqqaalee hedduu kafalee dubartummaa kootiin ilmaan guddisaa maatii horachaa bu'aa cee hedduu qabanii ulfaata. Kanumarraa kan ka'e hojjedhe. Kanaaf ammayyi jira. Aadaan jira. Keessatti immoo waa'ee seenaa kan keemmoo jira. Kan keemmoo addadha. Warra kaaniif illee fakkeenya ta'uu dandeessa. Namni seenaa kee akka siif hojjetu yookaan akka kitaaba siif barreessu yookaan akka sitti tuun taane sirbaan seenaa kan kee ibsachuunis waan tokkodha. Egaa eebba albama sanaa booda uummata bira gaafa ga'u sana in argu. Mee albama kan kee haaraa kana keessa sirboota jiranu mee godina eessaa fa'aa daawwattee akkamitti nu yaadachiista? Hayole, hayole, hayoki agalindor. Hayole, hayole, hayoki agalindor. Gurba baru, oh ayo, me allole argite. Gara oma jirti ayo, oldacha sika. Asir baada gabrati. Warra gabraa bira nu geessite. Gabraa bira. Amma immoo yaadaan eessa nu geessite amma immoo? Qal'aa kiyya bareeda dhaabbanni sororo shororo guyyaa wal arginaa kootu guyyaa wal arginaa kootu halkan abjuu natti dhufte na rakkise maalo. Kana boodoo eessa nu geessite yaadaan albama haaraa keessaa yituu dubbannu hordoftoota keenya ammoo eessa immoo nu geessite? Hayyee. Assalamu alaikum jada sabona jama bareda ilma bajafar kan gibe kama. Assalamu alaikum jada sabona jama bareda ilma bajafar kan gibe kama. Gibeen isteene deebinu akkam wala gad deebina dhaqnu ya wala ka biya jitu biya warqee biqilchitu anis dhufeetan silala nasi madhaame alala. Hayyee baay'ee namatti tola. Egaa Khadijaan sagalee kee bareedaa kanaanii godinaalee Oromiyaa hedduu daawwatteeti kanatti jirtu sirbaan jechuudha. Egaa jabaachuudha kanatti qabdu keessattuu albama amma eebbisuuf qophiirrallee akkati jirtu waan bareefidha kananii si gaafadhee jiru jechuudha. Yoo Rabbi jedhee walumaan eebbisisnaa malti kaayyoo miidiyaa dursa godheera walumaan eebbisisnaa. Kaayyoo malti miidiyaa hojii eebbisisaa jaarta. Haa ta'u egaa uummanni hedduun si daawwataa jiru uummanni kan kee ati aadaa isaa calaqqisiisuuf hundi isaa'u si wajjiniin eebbisiisan qofa miti. Jabaadhuudha kan nuti jennu. Egaa mee kana dura Khadijaan sirboota qabsoo garaagaraatis sirbaa turte. Egaa aartistiin tokko gama weelluu isaatiin, gama diraamaatiin, gama fiilmiitiin walaloodhaan rakkoon tokko yoo biyyarra ga'ellee akkasitti kan inni aartii isaatiin ibsaa deemu. Atis immoo rakkoowwan turanillee warra ibsaa turan keessaa tokkodha. Sirboota kana dura weellisaa turte. Mee akkamitti nu yaadachiista? Falmata haqa sirbeera amma. Falmata haqa falmi rabbi insi gargaara. Falmi rabbi insi gargaara. Falmata haqa falmi rabbi insi gargaara. Falmi rabbi insi gargaara. Gaachana keenya yaa rabbi mooti ni beeyta rakkoo sabaa kooti. Gaachana keenya yaa rabbi mooti ni beeyta rakkoo oromooti. Roro namatti dadhabaan ne dhiibbaa biyya keenyatti meenu godhe abbaa. Jecha weellisaa turte. Hayyee egaa warra rakkoon miidhaan hawaasa keenyarra ga'ee jira biyya keenyarra miidhaatu jira jedhanii duraan rakkoo isaanii ibsachaa turan keessaati tokko sidha waan ta'eefidha. Egaa amma immoo yeroo kanarra geenyee jirra galanni isaan badiniiti.
Egaa Khadijaa guyyaa nadhaa guyyaa bashannanaatis waan ta'eef oduu qofatti hin baay'isnu mee sirba tokko hordoftoota keenya nuuf affeeri. Gara gabraan isin geessa. Hayole, hayole, hayokiya galindore. Hayole, hayole, hayokiya galindore. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti. Egaa sagantaa yeroo kaayyoo keenyaanis keessummaan keenya weellistuu Khadijaa Hajiiti yeroo gaarii nu wajjin dabarsaa jirtu jenneetii kan nuti yaannu. Ispoonsarrii sagantaa keenyaa immoo dhaabbata daldala buna qarcaansheeti. Dhaabbanni daldala buna qarcaanshee immoo yeroo ammaa kana keessattuu teekinooloojii haaraa akka biyyaatti isa jalqabaa ta'e biyya keessa galchuudhaan dirree diriiraa irratti bunni oomishamuu akka danda'u kan dhugoomee jirudha. Egaa gama teekinooloojiitiin dhaabbilee garagaraatiif kan fakkeenya ta'ee jirudha jechuudha. Dhaabbanni daldala buna qarcaanshee oomishaa fi oomishtummaa jiru dabaluu irrattis egaa hangafa kan ta'edha. Qulqullinaa fi buna sadarkaa isaa eeggate biyyoota alaatti erguudhaan akka biyyaatti walitti aansuudhaan waggoota shaniif jechuudha. Barana dabalatee sadarkaa tokkoffaa kan ba'ee badhaafamedha. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Marreegaa Khadijaa walitti deebinee jirra. Khadijaan yeroo ammaa kana eessa jirti? Asuma jirti Oromiyaa keessa hin baane. Tole, baandii kam? Baandii Sabbataayyoo. Magaaluma Sabbataayyoo hin jiraadha. Tole, Khadijaan sirba ofii keef weellisuu qofa osoo hin taane sagaleedhaan illee weellistoota garagaraa jila ni qabda. Mee weellistoota eenyufaa wajjiniin hojjettee beektaa? Sirboota meeqa? Namoota meeqa jalaa qabdeetta? Namoota 4-5 akkas jalaa maandis jalaa qabeera. Maandis Galatoo, Arsii Tirrii, sirba Marimee Zaakir Abdallaa, Marimee, Ibrahim walumaan hojjenna yeroo baay'ee wal harkaa fuudhaatuma. Ibrahim Ibroshee isa walloon hin deema. Isa jalaa isa sirba haaraa fuudheera. Hedduu isaanis ni yaadadhuun. Sirriidha maaliif seeti amma sagaleen bareedaan sagaleen dubartootaa dudduubaa dhaga'amu suni sirba sana hin bareecha garuu eenyummaan nama sanaa hin beekamu. Sanumaafan si gaafadhee jira. Tole akkam shubbisa kana akkam iyyaalta? Moo sirbuu qofa? Shubbisa lakkii. Shubbisa. Kan sirboota hedduu moo? Kan godinaalee akkuma jirutti ni danda'a. Shubbisa. Haa ta'u yeroo biraas shubbisiisee ta'u shubbisa kan kennee ilaaluu qabu. Mee gara sooshaal miidiyaa kanatti haa deebinuti. Egaa yeroo baay'ee artiistoonni keenya komii garagaraadha kan isaan kaasanu. Sirboota hojjetanii ka'anii kan fayyadamu nama biraa akka ta'e itti dhama'anii baasii baasanii ka'anii akka itti fayyadamnedha kan isaan kaasanu. Akkasumas immoo kaan immoo hojjetanii ka'anii yuutuubii mataa isaanii kireet godhachuu dhabuudhaanis immoo wantoota dhaban qabu waan ta'eef ati akkam gama kanaan? Dhugaa keeti beete amma dhiyoon saaqereef baatii tokko naan guunne waan lakkoofsa naa guutuu qabu sapiraayisiisaa maal uummanni keenya garuu kanarratti anis asumatti dhaamachuu barbaada. Yuutuubii mataa keenyaa weellistoonni gaafa saaqanne waan akkasii kanarratti dirqama nu bira cinaa dhaabbachuu qabani beeta. Waan biraatti gochuu dadhaban sabiskiraayib laayik sheer gochuun dirqama isaaniiti beeta. Naan guunne amma aadaa bareeda qabna yuutuubii jedhu haaraa saaqeera. Ani aadaa kan koo sirbuun dirqama natti ta'ee aadaa koo beeksisuun dirqama natti ta'eera. Isin immoo sabiskiraayib naa gochuu dirqama keessanii jaani. Tole Khadijaan mee sirba kan keetiin ala sirboota weellistoota kaanii mee kan eenyu weellista? Halluu Daawwee. Dhageenyure? Obboleessi gaariin si hoolee galata si dhufuu kabajaa ormaanii galchita kaadimaan kee hoo maal qaba maalee gurra heetti goota. Ilfinesh Qanuus Halluu Daawwees Shaabee Sheekaas hunda isaaniitu. Galanni isaa isaan qabadheen guddadhe isaan ilaalaan guddadhe. Gaafan baadiyaa jiru gaafa loon tiksuu isaan dhageeffachaati. Akka shamarran kanaatti yaa Rabbi sagalee koo guyyaa takka dhageessichaan guddadhe. Kanaaf yaadii kan keessun immoo adda galma ga'eera. Galanni isaa galma ga'eera. Tole akkamiin Khadijaan konsartiiwwan garaagaraa qopheessuu akkasumas immoo kan qophaa'es immoo hirmaachuu irratti walitti dhufeenyi isin artiistota wajjin qabdanu maal fakkaatame? Dura hedduu konsartiin biyya tana keessatti dalagaa turre hojjechaas turre edda waggaa 2 koronaan kun dhufe garuu haala
xiqqoo qilleensi biyyattii sirrii miti waan ta'eef ulfaataa dhabeetta wal harkinuus nutti ulfaatee isteejiin dur hojjennu sun isin dhaabbatee haa rabbiin rumaa kaasu jenna koronaa kanaas maan isatu fide waan ta'eef dhimma kanarraa kan ka'e gargar adda hafni irraa ammaa walitti harkinu walitti dhufnu dura garuu isteejii qabanneetu hojjennaa affeeramneetu hojjennaa nu affeeranii hedduu biizii turre iddoo galamaan kanaatii garuu usneetu tattaa'u jirra hojichaatama istiidiyoo deddeemaa ta'u. Tole Khadijaan mee sirboota hojjette keessaati sirba kee keessa isa kamiin iyyuu bareechitee jaallatta? Sirboota hojjedhe keessaa hedduu jaalladha garuu kan akka aadaa bareedaa jaalladhu hin qabu. Aadaa bareedaa qabnaa hedduun jaalladha. Kan ittiin uummata keetiin wal barteedha. Wal baree hangafa ilma kooti falmataa kooti jechuudha. Sirba kee jalqabaati garuu inni. Jalqaba kooti inni. Kanaaf isa jaalladha. Isa jaalladha. Mee sirboota hojjette keessaa immoo kamtu si dhamaase? Albamiin sadaffaa ammaa kun hedduu na dhamaase. Anumaa xumuree eebbaaf ta'uu itti dhufee koronaan na harkatti dhaabbatee anumaa sochii irraa ni eebbisadhee kaarrufadhee ka'ee sanboodas hedduu istuudiyootti deddeebi'ee nama marmaarsa beektaa gaafa kaasitti hojjettu kaasittiin ulfaata maatii guddisaa maatiin jiru ilmaan jiru dubartiin immoo abbaa biyyaatii biyyaatii waa hedduu aangoo waa hedduu irra jira irra ciiseera akkasumattiin jabaadhee albamiin sadaffaa kun qormaata hedduu keessa hedduutti dadhabee dalage. Kanaaf albamiin inni sadaffaan kun baay'ee si dhamaasee jira. Baay'ee na dhamaaseera. Hayyee mee hojii keessatti immoo mudannoon hin dhabamu. Egaa mudannoo ajaa'ibaa wayiis qabaachuu dandeessa ta'a. Mee waa wayii nuun jedhime. Mudannoo beektaa mudannoo ajaa'ibaa takka qaba Dubaay deemnee konsertii. Konsertii gaafa deemnu wayaa bituu barbaade ofiifis ijoollee koofis. Sanbooda yookaan Arabiffaa danda'uu qabda yookaan Ingiliffaa danda'uu qabda. Ingilifficha hin danda'u. Arabiffaa xiqqoo akkam? Hin danda'u. Ingiliffaa xiqqoo ni yaala. Gaafuma eerpoortiirraan eegale beektaa. Dubaay eerpoortiitti buuneeti. Dhalaan akkasitti hiriiru dhiirri akkasitti hiriiru. Insa kan ta'u shaarpiin uffannee osuruma uffadheen deemee firii ta'a jedheetuma. Arabdichi paaspoortii ilaalee ana ilaalaa paaspoortii ilaalee ana ilaalaa. What's your name naan jedhe isa paaspoortii maqaan dubbisuu dee namtichi shakkeeti what's your name naan jedhe. My name is Khadija je. Are you sure? Yes, I am sure je. Bira kutee paaspoortii harkaa fudhee amma guyyaa galaa kaanu wayaa bitachuudhaaf magaala keessa tokko akka haadhu qobee bitachuu barbaade beektaa. Qobee gaafa bitachuu barbaade wayaa ijoollees bitachuu barbaadu Ingiliffichi kaa'amma seessaa dhufu qaba. Seessaa dhufu. Seessaa dhufu. Sanbooda my brother come on jedheen natti as kaate gurbaan maal feetee naan jedhe. Certain shoes jedheen. Certain shoes jennaan kaartoona guutee naaf fide. Please look waan jedhe. Akkasumatti dadhama'ee booda bitadhee galee mudannoo kanan qaba. Ergasii yoon shakkuu baadhee laanguweejii kana barachuu waan jalqabde itti bakka. Eegalee jechuun si barbaachisa laanguweejiin keessattuu afaanota keessa. Tole egaa baay'ee namatti tola nama kolfisiisa kunillee barachuun gaarii akka ta'edha keessattuu namoonni iddoo garaagaraatti socho'an kuni afaan tokko lama miti sanaa oliyyuu barachuun dirqama afaan faayidaa qaba. Mudannoo si mudate kun yeroo baay'ee artiistota hedduudha kan inni mudatu dhuunfaas waan ta'eef jechuudha. Dhugaa keeti. Meegaa gara fuulduraatti amma albama sadaffaa kana eebbisiisuudhaaf jirta. Sadaffaa kana erga eebbisiistee kaatee immoo gara fuulduraatti uummanni maal sirraa eegu? Ati gaa godinaalee Oromiyaa hunda daawwadhe jette. Amma wambaraa qofannaa hafee jette. Kana booda mee garamti deemuu yaadde? Kana booda rabbi na qarqaaree ammallee beektaa aadaan keenya kun waraabameen dhumu waraabdeen fixu. Tippikaaluma aadaa san uummata harkaa fuudheen dalaguu fedha. Baay'ee aadaatti irratti xiyyeeffannaan ta'es hedduu 199. Kanaaf aadaan hin baane hedduutu jira waan ta'eef aadaa dalagame osoo hin taane aadaan dalagamin fuudhee hojjedhee yoo ta'e danda'ama ta'ee rabbiin umrii na kaayee na sooromses faayuma aadaa mana faaya aadaa godinaalee hunda isaanii tokko tokkootiin daawwataan tokko dhufee kan biyya alaatti faranjiin tokko dhufee faaya san tokko tokkootiin barsiistee afaan jaraas baree ingiliffachas barsiisee aadaa kana addunyaa kanatti akka beekamu aadaan kun hedduu bareedaadha aadaan Oromoo kun uffatteen quuftuu sirbiteen quuftuu beekte waan kana muuziyeemii keessa taa'uu qabaa jee akka aadaa turizimii Oromiyaatti muuziyeemii keessa taa'ee godinaaleen guutuun gaafa dhaqan kun ka'ee godina kanaati kun ka'ee godina kanaa jedhanii akka godinaalee hunda isaa saniin fedha rabbi na qarqaare sirbaatuma. Hayyee rabbi si haa gargaaru siin jenna egaa
ani arsii dhaqeera jedhee yookaan boorana dhaqeera yookaan wallagga jimma dhaqeera jedhee hin dhiisu waan jiru amma sirra deebiin hojjedha waan baras barichi hojjedha ayyee rabbi si haa gargaaru nu haa jiraachisu jenna egaa sirba irreechaatis sirbiteeti kanatti jirtu innis albama haaraa keessa akka jirudha sagaleedhaan irraa nu ettaare waaqeffannaan amantaa keenya ganamaati ormarraa dhaalle miti kennaa uumamaati waaqeffannaan amantaa keenya ganamaati ormarraa dhaalle miti kennaa uumamaati bacaqii kannaa kunoo ba'anee booqaa birraa allee simannee hora arsadeetti walqee enya hora finfinneetti walqee enya leel jenne yaa rabbi si kadhanne leel jenne yaa rabbi si kadhanne jenna eeyyee egaa baay'ee namatti tola Kadijaan gara xumuraattis sagantaa keenya finnee jirra yeroo tunu daangesse malee silaatiistu si wajjiniin ta'aniiti guyyaa guutuu yoo hasaameen xumuramu waa'een aartii waa'een kan kee jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyooti maarreegaa warra bilbiltanii baristanii yaada qabdan biraan geessan guddisneeti kan nuti isiniin galateeffannu. Egaa Kadijaan sirba tokko xumura irratti nu affeerteetu nagaatti isaaniin jenna. Hayyee qal'aa kiyyaa bareeda dhaabbanni shororoo Anguyyaa wal arginaa kootu Anguyyaa wal arginaa kootu halkan abjuu natti dhuftee na rakkisi maaloo Anguyyaa wal arginaa kootu halkan abjuu natti dhuftee na rakkisi maaloo abjuudhaan isin rakkisiin guyyaa lamaa dhufanii Ayyee hordoftoota keenya sirba isheen amma sagaleedhaan nuuf jette kana nuuf affeeramaati. Torban immoo keessummaa kan biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Egaa Kadijaanis nu kabajjee waamicha keenyaan egaa istuudiyoo keenyatti waan nuuf argamteef guddisneeti kan nuti si galateeffannu galatoomi jenna. Hayyee nuti illee isin jaalannaa jabaadha. Spinal cordin keenya isini nuuf jiraadhaa isin jedha. Tole galatoomi. Qophii keenya har'aa weellistuu Kadijaa Hajii wajjiniin taasisnee egaa kanumarratti xumurreetii kan nuti jirru. Torban immoo qophii kan birootiin kan walitti deebinu ta'a. Qopheessitoonni qophii kanaa ani Nasraa Shariif akkasumas Abbabaa Magraa gama ogummaa kaameeraatiin akkasumas immoo suur sagalee gulaaluudhaan kan nu wajjiniin turtii taasisan immoo Fayyisaa Mirreessaatii fi Firaa'ol waliin ta'uudhaan turre. Torban kun kan nyaattan kan itti sifaa'u kan yaaddan kan itti milkaa'u haa ta'u fayyaa nu ta'a.